والله فاجأة رأي قلي أستاذ همزة أقرته ما شرماركي ريبراند يقولوا جرتن هندي خيسنو ملء شرماركي accountability تكلنو نمنك أبو جرو هنجروني بيتامي مالف جنان نما تكا جالل نماتي في خبجا نما خبتي ما تشوك أبدن أران تنقيان سنستي ولك أبمتنيف شرماركي accountability أبو دافي namni nama accountability nama qabu akkana miti siin jaaladhaa maarree jechaa namatti hin himu siin kabajaa maarree jee namatti hin himu wanni namatti himan qaxxitaa agartee kana balleessite jaanii qaxxitaa namatti himan malee maqaa riibiraandii namaaf godhuudhaan miti agartee sharmaarkeedha maqaasaa kana bobaa jala kaayyannee akkuma ammaan taneetti firaa'ol bobaa jala qabanneeti baasnaa sanuma jirtan malee wanni biraa takka hin jiru beeku wallaahi dhugaan jiru kana qofa maaliif namni tokko gabbehee akkana godhe ammaas sharmaarkeen aadaa Oromoo ni guddisee jettan aadaan Oromoo duraanuu guddoodha artiin Oromoo duraanuu guddoodha sharmaarkee Oromootutu pilaatfoormii san kanneef agartee pilaatfoormii inni itti fayyadamuu qabu akka nama Oromoo takkatti itti fayyadanii guddisuu qabanii keessa jira malee pilaatfoormii san Oromoo kanneef malee inni pilaatfoormii san Oromoodhaaf hin kannineef silaa Oromoon jiraachuu baatte sharmaarkeen pilaatfoormii san hin qabu agartee wanni isin jettan badii isaa guututti takkaa dhibbatti kan ichi keessaniitiiti itti dubbachuu qabdan malee ni si jaalanna sharmaarkee keenya maar namni nama jaalatu akkanaa miti namni nama jaalatu likkisi sirreesseetiiti gaafa biraa jaalala isaa sitti himata arraa miti guyyaan isin jaalala isaatii fi kabajaa isaa himattan agartee guyyaa san eeggadhaati himadhaa arraan tan ammoo badii isaa guututti itti himtaniitiiti wanna gootanii jechuu obboleettii teenyata duute san akkas jechuun yoo isinitti hin dhageemne yoo kun agartee kun isinitti hin dhageemne bobaa jala silaa kun isin likitti isinitti dhageeme bobaa jala qabatanii baastaniin. Takkalleenu kaanis akkasumatti agartee Khadiir Haramayaatis kalee akkasuma bobaa jala qabatanii baastaniin. Oke, azal kan jadi fama. Maka duute nan dhibuu jeessa inni isa sirratti afaan guutuudhaani as gubbaarra taa'ee je'ee jechuudha. Silaa namni dhugaadhaan wanna kana waynee namnis dhugaadhaan wanna kanaa fi uummata isaa warra waa balleessa kanaaf yaadu taate dhugatti badii isaanii gatteessaniitu baduma isaatiitti wajjinaa so'itan malee hin faarsitan gaafiidhaas gaafii sirrii gaggaafadhaan agartee anamma takka sharmaarkee gaafii hedduu si gaafatanii jiran agartee hedduu si gaafatanii jiran baggaruu sirri sin gaafanneen ani amma wanni takka kan sirraa baruu fedhu agartee kabiraatis ka jiru ka lafa taa'u jiru kanutti himanii wannaa wajjin nu fidan agartee maaltu jira seete sharmaarkeen gaafa rakkina keessa seene san namni inni itti lallabate ugaasin lallabate malee nama Oromootti lallabannee jaan wanni kunoo ni jira moo hin jiru. Bisa بشوف أنيس وأنا قابل الجناب خلاص. لا لكن يونا ديبسو باتيس يونا ديبسو فين سومان قبل ما جت شربات. لك هاسونين أملتي لما أنا بلي سرتي ملء لما فاقاف سنيسن أسرت في نص ربي نجالة تامي أمك خان. مي لما خنا سيخنا ما تولي في دمي. جال لي فما ولين جنة متى أمانتن. مالك كسمان galatooma gasumaan jaafi tadheetiin jiray خمي في خم شرمارك خمي في خم مالت إمي أمانتنا الرجل روحاني وان دينغ دراوة مثلا بدي سنين يما دي بلسي تنجرا جت تنجرا متي أرى أجندا برا خن غافا دبري وان دبري نتي أرى فيني أرى أنت ناس كيس جيجل شون سري دادوبا مالتو إنجو قلت مال هاي أما سر ديبيت سنين ما أمة أورمو أكون فيه تنقول أبكار أنا وان بدو سندي نو شرمارك سريفد أني سريفد إنقد اللي ما نمهدوتي نيمتي نمهدوتي دولتي متى جتا جاليتو political science كاره إسحاق فاول نتوي سيسه جتة نمهدو أن جتشا جتا سيقولت أن سنيلي ديفيسون أمالي كذا جتشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تك جرانو خنا سيقول وان أتجت ماله وان أفاني سبيه ماله
ummanni itti si dubbachaa jiruuf namni faa'ula si xu'isi tokko illee hin jiru. Sammuu kee keessaa miti an kan hin jiru. Sigalee? Nitu jaallee kiyyaa ulfaadho mee afaan diinaa dubbatu afaan diin kun yeroo hedduu hundeechaa ture mee afaan dii dubbadhu atillee akkuma sanitti waan jechuu beekta gabaabsi. Maakii walaabaa. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesan. Bagar yang jirat tadi. Ani wahuma refu isinii barreessaa ture saniin ummanni hundinuu akka dhaga'uu fi deebi'ee isinii dubbisa. Wanni jalqaba irratti barreessaa ture. Akkaan dhufetti wanni kun sirrii ta'uu dhabuu isaa akkaataan itti wanni kun qindaa'ee itti dhufe bu'aan waan kanarraa argamu bu'aa shaar maarkeetiif immoo bu'aa hawaasaatiif immoo bu'aa nasiyaatiif kan jiru yoo bu'aa shaar maarkeedhaatiif taate namni yeroo ammaa kana namoota badii akkanaa tana keessa seenan hawaasaan walitti araarsuudhaaf tattaafatu yookaan hawaasa keessa deebisuudhaaf tattaafatu ani dogongora daba seenaa hojjechaa jira jeetii yaada yeroon isiitiis akka seeraatti afandii akka kiyyatti jechaa akkuma seeraatti nama badii balleesse tokko badiin dhufte tuni haqa nasiyaadhaa lubbuu nasiyaadhaati yeroon saatis ammaa miti gaafa silaa shaar maarkeedhaan alattis gochuu dandeenya waan kana akka waan shaar maarkeen waan kana yoo keessa jiraate malee wanni kun haqan argannee tokkotti fakkaateeti as dhiyaachaa jira. So kanaafuu shaar maarkeen gabaabumatti nama isin as deebistanii hawaasa keessatti deebistanii miti. Shaar maarkeen nama ofiif awwaalee akkuma ifiif of awwaaletti achumaan awwaalamee hafa. Yoo if deebisuu danda'e innummaan ifaa deebisu. Kana wanni gartee asirratti as deebisuudhaaf hawaasa hojii isa walitti araarsuudhaaf tattaafatamuufis jiraachuu hin qabu fuulduraaf illee jiraachuu hin qabu. Tokko kan lamada namoonni arraas jala jiru nama 3,000 fi wayi. Takka haqa nasiyaadhaatiif walitti dhufnee nama 3,000 waan lubbuu nasiyaadhaa haqa nasiyaa gumaa nasiyaa san baafne jennee walitti qabamnee hin beekne. Arra garuu ajandaan kun jijjiiramee waan namni sababaa kanarratti je'een akka shaar maarkee gootanii as dhiyeessitan kana laalaa nama hedduutu as jala jira. Wanni inni uummata kana dhaamuu barbaadu shaar maarkeen ifuu ifa awwaalee deema yuutuubara isaa unsubscribe godhaa follow keessan ka TikTok yoo dhugumaan kan lubbuun nasiyaatii fi arrabsoon inni shamarran Oromoodhaa arrabsan isin dhagayame unfollow godhaa bulaa qafirraa godhaa. Gaafa inni hawaasa keessatti haareet irra deebi'ee hojjete if deebise follows goona subscribes goonaaf. Kana tarkaanfii nuti fudhachuu qabnu arra silaa. Ateessanii ammoo dhiifama godhaa fi duubaan ajandaa qopheessitanii fixxanii dhuftanii as gubbatti hogguu dhiifama godhaaf nuun jettan akkami maaltu nutti dhagayama hawaasa kana maaltu dhagayama. Namni kaansikwensii waan kana arguudha qaba badii balleessitan osoo miidhaasii takka illee hin argin dhiifama goonee fi asirratti deebisnee aartii Oromoodhaa lubbuu Oromootiitu aartii Oromoodhaa caala dhugaa walitti himna. So kanaafuu waan jenne san godhaa deemaati unsubscribe godha unfollow godha haa miidhaa waan kana argu miidhaa dogongora hojjetee kana haa argu haa jiraatee argu jiruudhaanis eegas booda ifirratti hojjetee ifi haa hawaasa keessatti if deebisu. Yookaan wanni kanaa kun dhaabbachuudhaaf hin ta'u nama hedduudhaatu as bahuudhaaf ta'a. Nama fuuldura waan akkanaa hojjetiifullee akka gorsa taatu inninis bu'aa waan kanaa miidhaa waan kanaa waan hojjetee kana badii tana arguudha qabaa jechuudha. Gaafas dhaloonni nu boodaan dhufulleen irra deebi'eeti yaadaa jechuu waan kana. So kanaafuu akkas yoo goone seera hojjenne haqa hojjenneen isiniin ja'a kuni yoo bu'aa shaar maarkeedhaan qofaaf ta'e itti fufaan isiniin ja'a garuu daba seenaa hojjechaa jirtanii dhiifa manaa godha kuni akka waan itti dhagayame ammallee heera seera biyyattii kamuutu nama badii akkanaa hojjete namni badii saniif kaafamuudha qaba badii saniif itti dhagayama waan itti dhagayamus fuulduraafis qabaachuudha qaba yoo akkas ta'e malee namni hin gorfamu dhaloonni illee fakkeenya godhatee waan akkanaatirraa if hin eeggatu an kanumaan isinii dhaama galatooma. Galatoomee afandii wanti ati dubbatte gartee yaaduma keeti jetiin fudhate waan seerarra akka carraa diinaa yaada keessanachuu siifiin kana yoo taas yaada keessanachuu guutuu qabda. Afandiin osoo hin deemneen gaafii gaafadha. Afandii Ibraahim heeraa fi seerri kun heeraa fi seera Oromoo kam keessa jira bakka tam keessa jira akkamitti kana heeraa fi seera godhuu dandeessame. Fayyaadee haqni kun nama hunda bira jira. Seera jechuun seera uumamaati kan inni naasoo jiru seera Oromootiin jenneen seera kamiis kaabaluutiis hin jenneen seera biyyaatiis hin jenneen haqa kun
haqa ilma namaa keessa Awaas gubbaan hin jira sagaleen diinii jirti. lubbuu namaatiin hogguu akkasii qoose maqaa shamarranii hogguu akkasii balleesse kaansikonsii arguudha qaba yookaan hoo miidhaa waan kana arguudha qaba bu'aa waan kana arguudha qaba. Shaarmaarkeen osoo waan kana hunda hin argin asirratti as deebistanii hawaasaa walitti araarsitanii waan kana hunda hogguu gootan duubaan wal mari'attanii dhuftanii maal jechuudha daba seenaatii miti kun isin biratti. Diinaa ol reefu akki jee diinaa olii miti. Wanti akki jee reefu khaliifaan shagagii akki jee reefu diinaa olillee waan jee qaba. Shagagii jetteen khaliifaan shagagii siitiitu waa'ee shaarmaarqee kana keessaan natti dhufee akka waan kana gartee araara buufu natti himee ajandaa godhee akkaan dhiyeessu natti himee jettee dubbattee turte. Khaliifaaleen waraabdomee jira. Ni un dubbisne waan isaan lachuu. Siitu na fide jenneen diinaa ol siitu na fide jenneen. Mari'achuuf wal fiduun tokko miti yaa. Hojiin mari'attan jettaare hin finne muree waa takkallee hojii. Sirna geessu sagalee. Kanuma mariin hambaan kanu mariin hambaan suma fiigisanii mariidha kudu. Ana bira Laki laki afan dia. Kiyani dhagahama. Irratti akkuma dhiyaatu mariidha na biratti. Ini dhagahama. Aya guutuu akkana cinna guddisi dubbadheetiin bahanii diinaa ol kiyya. Dubbadha ustaad. Laali obboleessi kiyya afan diin yaada keeti moo heeraa fi seera jennaan heeraa fi seeraa je heeraa fi seera kami jennaan heeraa fi seera uumamaati je. Nutis uumama ilma namaati. Uumama jechuun humaanitii ilma namaa addunyaarra jiru kana hunda. Siigalee. Markee viidiyoo deebii namni ol seeneeti laal namni ol seeneeti jara keenya yaabomee Hamzaan namarraa dubbatallee naan hin je'ina. Ani nama tokko bakka bu'ee dubbachuutti hin jiru garuu ammoo xiqqisho akka waan dabaa tokkoon nan mul'atan haqa jiruun isinitti hima. Mucaan waan isin jettan hunda niin godhaa jechaa jira wayin an je'e jara keenya diinaa ol naa je'e. Waan isin akkan Qabaa assalaamu alaykum juutan irraa eegalee san. Ana ammallee irra deebi'ee namni hundi itti himatee an wayin isinitti hima jara keenya. Laali badii balleessees fudhatee waan isin jettanis gandarra deemeetiin dhiifamaas gaafadha je'ee ammaas tokko tokkotti namuu hagubatee jira ka yaada adda addaa himatu jara keenya. Wallaahi haqa yoo walitti himne arra addunyaadhaa boru fuula rabbii dhaabbanna. Namuu gubateetiti waan takka jechuufadha. Siigalee wanni ja'amaa hin dhumu. Shamiza sii kaadheetiin ganda isaanii dhaqee waan uummanni jeejessu jira ifiif afaan kaayeen je'ina akka aadaa teessanii. Mana isaanii dhaqee ganda qabalee seelan irra deemee isaan dhiifama gaafadhee abbaan isaa abbaa kiyyaa kun hundinuu afaan kiyyaan baane afaan isaatii bee jiran. Yoo ammoo kanaas hin feenu heeraa fi seera tokkotti hin bullu jettan ani wanni hin dhufeefis bakka sharmaarkee bu'ee dhiifama isin gaafachuuf osoo hin ta'in sharmaarkeen isin dura jira waa hunda isiniin je'ee jira. Siigalee. Lamada ammallee yoo ol deebitanii yaada nama biraa ol leeytan namuu yaada haaree kaasa siigalee. Waan namni kun waan garaasaa keessa jiru ba'a. Tanaaf manni murtii abbaa murtii qofaaf ta'e. Siigalee silaa nama hundaa waa murteessa jaanii gariin akkanaa ta'u gariin akkanaa ta'u. An dubbii fitee barreeffa wanni kun paarlaamaa biyya keessa taa'amu jiru hin taane gaggabaabsinee irraa buuna jee bar namuu qaawul seedee yaaduma kanatti jira waan ta'eef malee arreefuun gabaabse. Ama shaarmaarkeen ganama raafee akkas godhuu qaba jennee adda gabaabsanii jirra. Hagara biraatiin waan fooloo godhaa fi maal godhaa shaarmaarkeen hojii irratti kenname kana wanni kun waan itti kenname waan afaan isaatii baase waan kana boru dhaqee fudhatee hojiirra oolchee as deebi'a namni aan fooloo isa godhuu fi maal isa godhu hin jiru hawaasa keenya guutuu nu kana guutuu dhiifama gaafatee fayyaa hawaasaatti as deebi'e badii isaa argee fudhatee dirqama isarra jiru kun waan irra diddibaa fi as qaqqabaachi qabnuu miti. Shaarmaarkeen Khalaas barri kana Hamzaa kiyya laal dhagaye waan jiruus fudhatee amma akka Hamzattiin dubbatu jira akka nama tokkootti. Namuu aaraa fi waan isa gubee jira. Yoo namni hundi aaraa fi waan isa gubee asirra baanee dubbanna jenne. Wallahi nama humni sadeen kun jecha adda addaa jira jecha tokko hin jiru. Jecha tokko irratti namni waliin galu ilmi namaa kun. Tanaaf dubbannee haasoyne obboleeyyanis ol bahanii itti dubbatanii ammallee yoo nama kuma sadeeniin takka takkaan ol naqeettellee yaada haaree adda addaa argatta.
wanni ja'ame sanuma jara keenya hadaraa rabbii haasawa keessatti illee daangaa walitti tarkaanfachuun gaarii miti namni hoggaa fitti si kanne aboo namummaan nutti haa dhagayamtu namni hoggaa fitti si kanne fissi kanne khalas waan silaa isin gootan sanis bakka bu'eetiin godhaa jechuu jira sii galee aboo nuti kaayyoon kiyya ustaas Hamzaa kiyya kaawwa dubbii miyyoo tanaa dura dhaabbatu duraa goruudha shaarumaarkeen dura dhaabbachaa tureemi aboo jara kiyya duraa goree isin wajjii jira abbaan miyyoo abbaa kiyya jee nuti hayni miyyootis akka bahu barbaanna kakarrara nu dura dhaabbatus akka nu duraa goree nu wajjiin hirmaatu barbaanna shaarumaarkeen dur nu dura dhaabbatee waan kana gara faallaa deebisaa ture ar'ammoo badii tiyya fudhadhee gama keessan deebi'ee hawaasaa wajjiinis dhiifamaan gaafadhaa isinii wajjiis niin jiraa jee miti kana asumatti itti fufna ammas nuti abbuma fedhe haa ta'u Khadiir Jawhar haa ta'u beellama keenya kabaatiin nuu kanne san eeggannee wanti kun furmaata argachuu baate karaan keenya karuma kana hayni hawaasaa guututti kanumarra dhaabbataa jechuu kiyya dhugaan hawaasni guutuun barbaadu. Shaarumaarkeen har'aan kana achi deemee waan kana dhiifama gaafachee as deebuu baate boru ganama waan isa godhamuu qabu hunda irra goona. Shaarumaarkee lafatti asitti miidiyaa irratti waan isarra godhamuu qabu hunda irra goona. Namuma nu dura dhaabbatu hundatti goona hin dhiifnu. Kanaaf waan gara hawaasaa kana hundarraan gara mixiyyoo haa deebinu. Dillee as diru kun ammumarraa justice for Nasihaa Ziyajjaa eegala. Waan biraa tokko waan dheereessitanii qabu gootan hin qabu. Shaarumaarkee boru ganama waan nuti barbaannu guutuu gaffitee dhufuu danda'u qabu. Salaam alaikum. Way. Thank you khalas hanganuma Dr. Nuruddin qiyyatti itti fuftaa ani fixadheetiin jira. Very simple waanumati jettee irratti wannummaan shaarumaarkee finnee fi badisarraa dhageenye balleesseetiin jira. That is wrong. Yoo je wannummaan asirraa dhufeef sanumaa fi miti tabiraa tarkaanfachifee dheereessuu fi miti bar dhufee wanni godhe sirriidhaa miti balleesseetiin jira jeendeen muumuufoon malee kanuma nyaachaa ooluun faayidaa hin qabu jechuumaaf. Thank you galatoma. Anan garmaan isiniin jara keenya fixadhee galatoma. Abbaa fedhe an gabaabsee isinitti akkuma arraa kanatti abbaa fedhe kadhimma mixiyyoo tanaa dura dhaabbatu. Yoo hiddaan buqqaafne finnee ifi wajjii hiriirsina nuti. Dhimma hawaasa guddaati waan ta'eef dhimma hawaasa guutuuti waan ta'eef tokko faallaa waan kanarraa gara biraa akkan deemne dhufee waan kanarratti hirmaatee haqa hawaasaarra dhaabbatee hawaasni wal bira dhaabbatee mirga gaafachuu danda'u qaba. Nuti amma hawaasarra yeroo baay'ee viidiyoo Khadiirii irratti wanni an dhagahu namoota tokko irratti wanni an dhagahu magaalaa teenya jedhan kan nuti gaafachaa jiru lubbuu namaa. Ha isaan haasawan magaalaa teenya shoorar keessu deeman jedhan kantiibaa keenya gabbuusanii aboo kantiibaan keenya wajji qabna magaalaan teenya wajji qabna namni du'e san keenya wajji qabna ummata maal taatan ganda keessa teessanii achii dubbii faallammaa nutti as deebistan yoo xiqqoo isinirra sagaleen teenya wayyaa taate isin waan achi keessa jirtaniif tarii isin hidhuu danda'anfaa jenneeti nuti miidiyaa gubbaadhaan waan fagoo jiruuf jennee isinirraa dubbachaa turu sagalee teenya tana moor jala dhokattanii haga dandeessan sagalee ta'uu qabdan jenneetu yaadaa turre dur gabbaatanii laphee guutuun hawaasa dura dhaabbattanii loluu fi yaa'ii uumuu osoo hin taane dhimma lubbuu namaa fuutanii magaalaa deebisuu kantiibaa keenya gabbuustanii minaamin jechuu osoo hin taane kantiibaa wajji qabna Khadiir Jawhar wajji sirreeffanna wajjin biyya teenya bareechaa jira eenu hundaaf bareechaa jira yoo jennees waa hundarratti waan keenya waa hundarra namni wajji dhaabbachuu danda'u qaba ammumarraa justice for Nasihaa Ziyajjaa eegala. Hamza idaannoodha namoonni har'a 3,000 wanna kana fiigan sagalee Nasihaa Justice hoggaa jennu nama 250 laalaa turre haqa kana hoggaa barbaannu bakka hundatti haqa sana haa barbaannu obboleeyyan kiyya lubbuu namaa obboleetii baatii 2-3 iyyaa jiran guruppii Hamzaa Faatinoo nam meeqa nama 80 nama 200 arrammoo kanaa dhufe hoggaa jennu fiigaa dhuftan isinuu haqarra hin jirtan nama haqa barbaadu dhiisaati. Galatoomi doktorii reefu afandiin namoonni shaarmaarkee asirra fiddan matummaan keessanuu yakka guddaa dalaydanii jee kallattiidhaan natti himee baga natti hime rakkoon qabu laal hubaddaa wanta kaar isiniimaati. Ani nama gartee Nasihaadhaaf sagalee ta'uu keessatti nama takkaffaa dhibbaraa dhibbattiin tana fittiin boonu. Shakkii takka illee ofirraa hin qabu. Garuu kaayyoon shaarmaarkee asirra fidee fi yoo nama hubatu taate namoonni gartee akka shaarmaarkeetti magaalaa san keessa deemanii yeroo garagaraatti osoo sagalee micoosanii hin ta'in viidiyoo adda addaa waraabaa turan hundinuu akka barnoota irraa barataniif takka. Lammaffaa sagalee Nasihaa hoggaani taana jennee gartee eenyuutu foloora qabaan kadhannee gartee warra miliyoona qabu warra akka maayitii fi warra akka mubaarak cufa
kadhannee ijoolleen teenya tuni Azadii fi Faacaan faan itti dhaqanii itti boonii kadhatanii mana keessa namni hedduun nu dhufa yaanii kadhatanii nama gartee gisee ta'an geemaaf namni humni 5,000 laaloo hoggaan utuu ayina siyaa kaafne nama 100 kaan laalaa jechuudha. Gaddeemee inumaa hanqa fixannee mana namni 9 jala taa'utti nasiyaadhaaf sagalee ta'a turre. Halkan guutuu kaan Ameerikaa kaan Awustiraaliyaadha. Sa'a hamtuu waliin qixxaanne tana keessa teenyee sagalee micoosni ta'a turre. Sagalee micoosanii puush taatee nu deemuu didde. Takka faanani kaayyoon shaarmaar keessarra fidee fi wanti ammaan tanarraa haasawaa jirru all in all waa'ee nasiyaati. Akkasuma akkasii miti. Abbaan fedhee arra gartee muummichi ministeera Abiyyi Ahmad jala jiraachuu isaa shakkii. Akkasitti hubadhaa sammuu teessaniin. Namni as jala tattaa'u tiiktookiin gartee maqaa xiqqaa qabu kun anuu tiiktook lamaan qaba isiniif hin himaati. Kaniin gizee ta'an gartee hoggaa waa laaluu barbaade tiiktook iyyuu guddaadhaan taa'ee laalu. Waan biraatiin hin taa'ee laalu tiiktook biraatiin. Kami akkasitti isinii galti. Akkasii addunyaan hundinuu dirqama as jala dhufee gartee Abiyyi Ahmad miliyoona 5 qabee tiiktook akka taa'ee gastii sin laalu hin fadhinaa. TikTok as jala jiru ka zero follow qabu kun nama 2 qabu kun yaada nama gurguddaa meeqa as jala taa'ee jira. Waa'ee nasiyaadhaa akkana dhageen abbaan fedhee bakka yaata abbaatu. Wantummaan asirraa itti wal caqacaqaa jiru itti wal fixaa jirru akka sagaleen nasiyaatuun dhageemtuu fi namni waan kana dhoohisaa jiru akka harkarraa kaasuuf abbaan fedhee halee gartee Khadiira Ramaa asirratti mana aneetiin ol seenillee ani hin finne Khadiira Ramaa gartee asirratti gaafiidhaan wal qixxeessineeti asirraa gabbuusne garuu namni keenya kanamaa fiddan aboo sammuu banadhaa jira ummatuma akkamii ummata doomaa nama wanti finnuuf baras gubbaarra ajandaa uumuu kana keessa taargeenni maali waan juu baraame naasiniin jee. Bari osoo gartee amma fakkeenyaaf nasiyaaf sagalee taane jee osoo piroofaayila nasiyaa kun hundinuu namni 2,900 kun nama 9 sinigalee hin dhageeffatu jechuun san arra amma hoggaan nuti kana maqaa nasiyaa 700 sirra deebinee kaafnu is nasiyaa waan juu sammuu namaa keessa bulaa jechuudha. Maaliif muummicha ministeeraatu hin taane? Karaa hedduun qabsoo godhaa jira bakka akkasitti walii hubachuu danda'u qabna malee yakka gootan shaarmaarkeedhaaf bobaabanii jirtan marre shaarmaarkeen namni inni waajjeen lafee ijoolleen feetu dhoyitee kan bilaa gootu fedhu akka fedhaa godhe dubate dirqama kumoo nuti gartee shaarmaarkee fayyiduuf qofa asirra dhufneetti nu batina haasuu nuti asirraa sa'u jirutu miliyoonota irra ga'u jira shaarmaarkeen ammoo maal godhu akka qabu mataa isaatii hanqa namni itti dubbatan obboleeyyan keenya inni illee dubbate inni godhee garsiisa. Garsiisuu dhabaa ammoo kan inni keessa jiraatu hawaasa dhiini gara dhimmisu jiru keessa jiraatu jira waan ta'eef meebii carraan isaa maal akka ta'u immoo san inni itti yaaddatu. Akkasitti hubachuu danda'u qabna malee shaarmaarkee bobaa bantan shaarmaarkee maal goota no haqana siyaa barbaadu jira akkasitti hubadhaa isin hundi keessanuu namni keenya kaas jala jiru kun namni humni sadii amma jala jiru kun dheengadda waa'ee nasiyaatiif hoggaa nuti teenyee waa dubbannu namuu deemee gartee gastii ijoollee taphattu jala achi ala bulaa ture. Iyyinee mana namaa cufsiifnee ibin namni tuffii nu tuffatu keessa hoggaa nuti ijoollee geema taphattu kana mana cufsiisnee gartee ijoolleen takka alaa bira takka nu bira dhufte namni deemee rafaa ture. Minaas cannaqan jaanii maaltu nu rakkisee waa'ee cinqii nama du'eetiif cinqina jaanii beekaa isin hundinuu gartee ajjeechaa nasiyaa keessa harka qabdan. Indirectly jechuudha. Warri amma asirra dhuftanii hoggaa ciqiidhaa as jala kana guutan kun hundinuu obbolee ta'een sana haqasii gaafachuu keessatti nama haqasii gaafatuffachuu keessatti isin hundinuu gahee mataa keessanii qabdanii jechuudha. Akkasitti wal yaa hubannu shaarmaarkee qofarraa dubbachaa hin jirru namoota akka shaarmaarkeetti deemanii gartee diddigan hundaa'u likilikiitti himaa jirra. Abbaa fedhee waa taatu kallattii asirra finneen namatti himna malee dhiisaa shaarmaarkeedhaa deemu maal goota guyyaa lamoota irraanfattee shaarmaarkee piroofaayila godhachuu deemtaatiiti. Akka waan amma nama shaarmaarkeedhaa fi aaree gartee shaarmaarkee kana hoggaa harki nyaachuuf oduu dudubbatte noonee bara. Asirra fiddee gartee likkii jirtu afaaniin dudubbattee waan inni jiru namni haa dhaga'u. Hanqina jirullee gartee waan isa keessatti hafillee ilaalchi hanqinni dubbatise yoo cinaa tokko ta'ellee guututti keessaa baasuu danda'uu qabda nama malee nama doomsuu hin qabdu. Kanaa ol gartee waan biraa dubbachuudhaaf yaaduu danda'u mala shaarmaarkeen garuu arraan booda sammuun isaa gartee yoo sammuu nama fayyaa qabu taate gaccabtee jirti jeetii yaadaan. Gaccabtee jirti hawaasan keessatti gartee dogongora akka dheengaddaa dalagu san irraa gad deebi'ee jira jeetii yaada. Akkas wal godhaa yoo adeemtu taate malee namni Khadiira Ramaa maal jedhama magaalaa deemee abbaan fedhe direedhaa keessa wal saluu qaba dandayaa jee abbaan fedhe akka fedhe hin jenne irra viidiyoo irratti kas mee komantii ala barreessaa. Viidiyoo jira adeero feesbuuk isaa irratti wal beekasi jedhan namoota kanatti dubbatina leemmii finish nasra dhaafate dura namoota kanaa kanatti dubbatina maal jaan jaran yoo dubbanne iyyuu dubbatta. Namni bara indirectly bara hoggaa gabbee gartee ajandaa wayii kireet godhu micoo hojjeefamte bari sagalee si ukkaamsaa jira. Sanbira dabree immoo yoo ati waan biraa dubbatte si hagartee nama sagal irra taa'ee nama lama irra taa'ee sagalee ta'uu fi diinata. Kachii gartee magaalaa keessa abbaan fedhe isfaaltii irra wal saluu danda'a. Koriidara bareedaa kana wal saluu danda'a jee Khadiira Ramaa. Yaaddanii waan sana akkasitti si yaaddanii namuu rahaa fi tolfatee asirraa nuti iyyinee dhumnee kanatti diinni nuti uumamee
namni nurratti hanjamee nama dhiisuu hin qabnu akka shaar maarkeetii fi akka namaaf finnees gubbaarra at least ajaa isaanii namni hundi akka baru godhuu danda'uudha qabna. Nama keenya ammoo ajandaa barbaadu ajandaa umtee fi gama kaaniin guutuu danda'uu qabda kaayyoo ta'e kaayyoon teenya guddoon nasiyaan eenyu akka taateef akkamitti akka ajjeefamte gartee afaan shaar maarkeetii barachuu barree moo barre shaar maarkeetii eenyuutu nasiyaa ajjeesennaan liyyoolee naannoo Somaaliitti ajjeesee haaqasii baasu kantiibaa magaalaa diriiraatti jee ganama qabarii shaar maarkeetii ajjeesu qadiir yoo fedhayyee bakka kaayyoon teenya galma nu geessee jechuuti karaa kanaanis akkasitti taargeetii adda addaa fayyadamnee sistemaatikaalii micoof sagalee ta'aa jirra akkasitti wal hubachaa haa deemnu jiran dubbuma qofa dho'isuu kallattiin shaar maarkuma qofa irratti xiyyeeffachuu no shaar maarkeedhaas akkatti deemnu wajjin deemuu danda'uu qabna isuma kanattuu fayyadamuu danda'uu qabna arra silaa jechi hanqisan afaan isaa keessaa nu bahuu baate arra shaar maarkee kam gooneetiiti qabsootanittiidhaan shaar maarkeen bara ammaan booda yoo gabbahee gartee nasii haaraaf sagalee ta'uu baate magaalaa san keessa bar guyyaa lama buluu hin danda'u bara waan kanaa sirrii yaada isni galee maaliif afaan isaatiin dubbate yoo kana godhuu baadde jeemiti dhumate bakka carraa kanatti nu fayyade bakka shaar maarkeen akkasitti wal hubachaa deemuu danda'uu qabna nama gartee faawula nuu seene qabnee itti fayyadamuu danda'uu qabna ani shaar maarkee hoggaan asirra fidu maqaa rabbiitiinis nee kaddaan isaa wajjin naasoo hinneen mee haalaa hojii haasee jiru wantiin asirra fideef maali namni keenya ajenda barbaadaa miree san gubbaadhaan halkan guutuu osoon akkanatti taa'uutiin silkii keessa rafee'an azat kun os gubbaarra jira kamaraa juu kun osoo dhimma nasiyaa teenyu silkii keessa rafee mana keessaa naga darbanii gartee mana cufatanii dalagaa deeman jirri haatii wabii obboleettiin akkas himan obboleettiin nasiyaadhaa dhumnee micootanaaf sagalee taane jennee namni kun hundi nu dhageeffachuu guyyaa takka zaaqii katan kan nu didan arrammoo nu dhageeffatamoo nu dhageeffanne nasiyaan eenyu akka taate namuu baratee isni galee haqasii baasuu yoo dadhabaniisi namoota nasiyaa irratti gartee haqasii irratti karaa cufaa jiran tokko tokkotti finnee kanatti hudduu isaanii qoraasan laala duroo firariine isni galee mootummaallee gartee indaayireektii sistamatti gaafan sistama biraatti nuti deemaa jira malee akkanuma kallattuma ta'uu faaniif xiqqaan olu bakka adumate kanaan jechuun barbaada nasraa naa dubbattu jaalibsaa nasraatu si dura dubbatee ture. galatoomii ibsaa rakkoon qabu absheerii hunda keessan akkam jirtan ilmaan oromoo diinaa keenya galatoomi ulfaadhuu kabajamee dhugaan ni qallatti malee hin cittu hayni yoo afaan qaban funyaaniin baakuma jaanitti nama nuti obboleessa keenya jennuun qaama keenya jennuun an takka sharmaarkee ijaan raajuu kokkofleen itti ilaalu malee ija biraatiin ilaaleen beeku garuu dubbannaa nuti haqa obboleettii teenya tan harkasiitu nyaachuu danda'a nasiyaa ziyaad sii galee sharmaarkeen akka lakkuu garaa qabdu ni beeytanii jechuunsaa muciyyoo tana nuti akka waan harkasaatiin ajjeesee fudhan akka oromootti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Mee jalarraa nuti deebisin nasraa teenya mataan noo jiraati jalarraa nuti deebisin. Jechuun kanaafuu gaasa dubbatu jiraati. Kallattii waan jechuun barbaadu dura darbi. Okay, kanaafuu nuti justice for nasiyaa ziyaad barbaanna mootummaan keenya kantiibaan Kadir Jawar kabajaa akka qabnuuf eenyu caalaa hubachiisuu barbaanna nuti namoota fakkeeffattoota hunda kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa eenyu